السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو كبجمتوتا جالتمتوتا وردفتوتا channel رشاد زينو نغا keessani annaga kooti alhamdulillah egaa bakka jirtanutti nagaa rabbii isiniif baay'atuun isiniin jedha hordoftoottan kiyya warri hagayoona na wajjiniin jirtanu hedduu tokko galatoomaan isiniin jedha ani Rashaad Zainuti. Egaa akkasuma arra barumsa wayin isiniif qabadhee dhufe barumsin isiniif qabadhee dhufe waa'ee Zainii internetaa birrii xixiqqoodhaan yookaan akkuma maftuhaatti baatii tokkoof kan isinitti fayyadamtanu kanan qabadhee isiniif dhufe Zainii warri amma durallee kanan barsiisee jiru warri irraa fayyadamtanis ni jirtu kan irraan fayyadaminis immoo dhaxxanii irraa fayyadamuu ni dandeessu isiniin jedha YouTube channel koorra seentanii arguu ni dandeessu. Riyaala 15 baatii tokkoof birrii 10 birrii 7 waan akkasiitiin barsiisee tan ture. Arras immoo sanuma irratti hundaa'ee shari'aa hunda irratti kan dhufudha. Shari'aa warra Zainii qaban hunda irratti haala inni itti isiniif dhufu ilaallaa jechuudha. Egaa warri hagayoona YouTube channel kan koo subscribe like naaf hin goone akka seentanii subscribe like naaf gootanuu kabajaan isin gaafadhaan isiniin jedha. Egaa obboleewwan kiyya YouTube channel kan koo kunoo akkuma arguu jirtan isa kanadhaan isiniin jedha. Kunoo gubbaa kanarratti searchii gootanii Rashaad Zainuu jettanii yoo itti barreessitan kunoo inni kun dhufee isinii ba'an isiniin jedha. Filafiitii kanatti subscribe ka jettu diimtuu kana rukutaati mallattoo gurraachatti isiniif jijjiirama. Achi sana booda mallattoo notification akka alarmiitu baati kan all jettu kan gubbaa irratti dhufu oolii sanarra godha. Sababiin isaas immoo viidiyoo yeroo nuti gadhiifnu akka kallattiidhaan nama dursee isin qaqqabuu danda'a jechuudha. Yooniif isin mallattoo alarmii sanarra keewwattanii nama dursee isin qaqqabuu danda'a jechuudha. Wanti mallattoo alarmii sanarra keewwadhaa isiniin jennuu fi egaa gara barumsa kiyyaarran dhufeettan yeroon immoo dabarfadhu. Barumsi kiyya akkuma duratti isiniif himee shabakaa Zainii irratti isiniin jedhee mana miiseejii keessa gallaa jechuudha. Moobaayilii miiseejii hin qabne hin jiru gaa kunoo miiseej ka jedhu kana mana miiseejii keessa gallee asirratti anamma dura garuu itti barreessitan jira. Kanan itti barreessee jiru yoo isinitti agarsiisee jedheedhe kunoola as keessatti jechuudha. Social jettaniitii barreessitu jechuudha. Mana miiseejii keessa galtanii yeroo mana miiseejii keessa galtanii social jettaniitti barreessitan sabaa al-khayr istamtee bi'uruud al-tawaasul ijtimaa'i al-mahduudi ka jedhu kana gaa limuddati 4 asaabiin kuni guyyaa 28 yaani baatiidhuma tokko birrii 60 kunoo akkuma arguu jirtan egaa birrii 60 baatii tokkoo fi isiniin jedha. Kan isin immoo itti ergitan 312 itti ergitu jedha. Kunoo innuu meeqa akka ergitan isinitti himuu jira. Birrii 7 immoo kunoo birrii 7 saba ayyaam birrii 20 immoo guyyaa 7 kunoo innis immoo 311 itti ergitu meeqa akka ergitan ugaa kunoo filafiitiidhuma isaa kaa'ee jira. Inni sadaffaan immoo yawm limuddati yoomiin kun guyyaa tokko isaas immoo kunoo 3 duwwaatti ergitanii 959 itti ergitu. Inni kuni inni birrii 60 kun baatii tokkoof tura. Inni birrii 20 kun guyyaa 7 fi inni riyaala 5 kun guyyaa takkaa fi meeqa akka ergitan ugaa kunoo jalatti kaa'ee isinitti agarsiisu jira. Isinis immoo kunoo barreeffama kana la saa'oo caa'ii la barreessitanii soshaalii kana seeraan barreessuu qabdu. Yooniif kan dogongortanillee yookaan barreessitan yoo ta'e jedheedhellee isiniif hin fiduu jechuudha. Isin akkuma barreeffama kanaatti la kan isinitti erguu qabdanuun isiniin jedha. Egaa wanti inni hojjetus immoo kunoo kaa'ee jira. Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, Snapchat, TikTok jara kanaa jedhe kunoo akkuma arguu jirtan egaa gara gadiitti isiniif kaa'ee jira. Kunoo jara kanaa jechuudha. Tatbiiqaatii alkana Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, Snapchat, TikTok jechuudha kan inni hojjetu VPN malee jechuudha. Yooniif immoo kan isiniif hojjechuu didee jedheedhellee kan isin ittiin hojjechiifattan ugaa appilikeeshina VPN yookaan Hatuni Light ka jettu sanadha jechuudha. Akkuma isiniif himegaa kunoo ammas irratti hin barreessina social jennee akkasitti yoo amma barreessinee jennee dhiifama anuu dogongoree. Social jettanii akkasitti barreessitanii gubbaa kana irratti immoo 959 barreessitu jechuudha. Sana boodaan shari'aa tokko faa keessaa waan qabuuf sendiin itti godhaa jechuudha.
yeroon sarchiitti godhee jedhee akkanatti risaalaan naa dhufaa jechuudha. Amma dura waan naa dhufee jiruuf shari'aa kamirrattuu ni dhufaa jechuudha wanti kun. Kunoo akkuma arguu jirtan egaa amma naa dhufee jira Anaaf kunoo risaalaan amma reefuutti ergee kunoo akkuma duraanii sanatti jechuudha kan naa dhufe kunoo. Akkasitti irraa fayyadamtuun isiniin jedha. Yoo kanaan isin didee jedhee immoo aappii isin Pileestoora keessaa dhattanii gadi buufattanii ittiin hojjechiifattanuu tokko aappii kana altoofikiin kanallee duraan itti fayyadamamaa ture, tokko immoo riipilaans tuunilii kanallee Pileestoorii keessaa itti barreeffattanii gadi buufachuu dandeessu. Inni kaan immoo aappii tokkotu jira. Aappii kanallee gadi buufattanii irraa fayyadamuu ni dandeessuun isiniin jedha. Yeroo baay'ee hangaruu kanarratti kanan fayyadamaa jiru haatuunii laayitii kana sanarra gadi buuftanii yeroo akkanatti keessa seentanii jettan istooppii kanarra yoo jiraate jedhee isiniif hojjetaa jira jechuudha. Sana booda kan gubbaa kana Yuunaayitidii, Kaanaadaa, biyyootii garaagaraatu jira kan feetan irra godhattu. Isa kana garuu kan riyaala 15 kana namatti fayyadamaa jiruuf kan riyaala 60 sana as keessa seentanii irra godhattu jechuudha dhattanii baaftanii achi keessaa. Egaa obboleewwan kiyya barumsi kiyya irraa kana fakkaataan isiniin jedha. Appiliishinii VPN illee gadi buufattanii sanaan irraa fayyadamuu dandeessuun isiniin jedha. Haga barumsa biraatii walitti deebinu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa YouTube channel kiyya like, subscribe. Yoo viidiyoon koo kun immoo isinii tolee jedhee dhiyootan keessaniif illee sheerinaa gochuun dagatinaan isiniin jedha. Haga barumsa biraatii walitti deebinu. Bye bye.